Guys, akkam jirtu fayyaadha. Nagaan isiniif haa ta'u bakka jirtanitti hordoftoonni iftuu yuutuubii jalatti argamtan akkasumas kan mana kanaaf haaraa taatan subscribe laayikiidhaan nu jajjabeessaa isiniin jechuu barbaanna. Dhufnee jirra kan nu jibbitan yoo jiraattan illee akkasii nuti sin jaallannaa nu jibbitan illee dhiisnatin illee akkasii aadaa keenya qaqqabannee dhufnee jirra shaashaa bittin jennaa. Akkas isiniin jedha ummata qashtii hordoftoonni kiyya qaaliif gaarii namaa ammas subscribe like nu gochuudhaan maatii nuuf ta'u hin dagatiina isiniin jedha. Isinirraa baduu keenya warroonni gammadanis yookaan warroonni nu gadditanis galatoomaa isiniin jechuu barbaanne. Asumarraanis warroonni maabbadde maal taatee badde jettanii karaa keessaan dugda na kuttanii afura na kuttanii asumarraa nu galatoomaa. Iftuu ya fiqir maxxanaal iftuun dhuftee jirti. Aadaan kun aadaa eessaatti seetanii? Aadaa Baalee yookaan aadaa Arsiiti. Aadaa warra Arsii Koomendooti. Maashaallah baay'ee namatti tola. Kun meeshaan kun gizee maalii qophaa'a? Nyaanni kun gizee maalii qophaa'a jedhamee namoota gariitti gaaffii ta'uu danda'a. Kun guyyaa sargii fi guyyaa keessummaan biyyoota faffagoorraa dhufuutiin haala kanaan diggifamee simannaa ajaa'ibaatiin qopheeffamee jira. Maashaallah irraa jedha. Asumarraanis viidiyoo kana subscribe laayikiidhaan xapxap gochuudhaan onnee diimtuu 2-3 gadi buusuudhaatiin maatii nuuf ta'uun dagatiina. Ummata keenya walaa sappoortii walaa goonu sinii jechuu barbaada. Ka aadaa bareeda qabna injiru keenya gitu seenaa bareeda qabnatti. Kadijaa Haajii garumaaf sagalee ta'uuf diddanii akka nama tokko Facebook qabdi, akka nama tokko YouTube channel qabdi, akka nama tokko miidiyaa hunda forkaa qabdi. Garuu miidiyaan ishee baay'ee gadi bu'aadha. Daa'imni engaddi dhalattiyyuu miidiyaa ishee fayyadamaa jirtu kun hin fayyadamtu. Kadijaa Haajii jechuun eenyu akka taate hin beektu. Sirboota walloo afaan Oromootiin aadaa wal fuudhaa sirboota sargii kanaatiin kabajaa simbiraan qabdu. Dubartoonni Oromoo Kadijaa irratti kan jabaatanii gadi ba'anii sirbuu eegalan. Kadijaa jechuun nama aarsaa guddaa kan faleedha. Nama sirba kanaaf jecha kan jaallattu dhiiftee nama hin jaallannetti heerumteedha. Baandii irratti namoonni seenaa ishee hin beekne seenaa ishee dhaqaa yuutuubii irraa dhaggeeffadha. Kadijaan baay'ee nama gaddisiisti dhugaa dubbachuuf taanaanii ani akka kiyyatti baay'een gadde. TikTok illee ni qabdi, Facebookas ni qabdi. Yaa'u namni keenya bakka waa ho'isuu fi bakka waa lafa dhiitaa malee Kadijaa jabeeffachuun barbaadanii. So mucayyoon kun dhugaa dubbachuuf taanaanii seenaa ishee yoo dhageessanii baay'ee laphee gasin cabsa. Akka nama tokko Finfinnee keessatti magaalaa Shaggar keessatti mana kennaa mana kiraa keessan jira jennaan hin jiru naan jedhanii eega gaafa guyyaa sanaati miidhamni kiyya yoo manni sun naan kennamne miidhamni kiyya deebi'uu hin danda'u. Ani yookaan baqattummaarraa dhufeeyyuu anis dhalattuu mantalma Oromooti. Oromoo kanaaf ani ormaan qabu biraati jettee baay'ee dudubbataa jirti. Warroonni aangoo ofirraa qabdan illee mirga shamarraniin haa kabajamu, mirga ishee hin dhibiina. Ani isheen ijoollee ishee keessatti guddifattu mana kennaa fi isiniin jechuu barbaannaa. Kun yaada iftishaati. Abbaan feeteen fudhatte abbaan jibbitenis ta'a. Waaw shawwitti ilillee qiyyaa boontuu intala Oromooti qabiiraan fedhuus mana dawaa jiruuti. Aay baga nagaan dhuftani welkaan bantaachuu የኔ ውዶች ሆዳ ሆዲቲ ዱበር ሸዋሞ ሆዳ ሀርካ ወጂ ሀርካ ዳንቴሊ ዳሁ በቃ ኩታ ሁንዲዩ ኒዳ ሶ ዘ ሴም ዋን ቤኩ ቀብደኒ ውዶቼ ዱጋ ከዲጃን ባዬ ነማ ገድሲስቲ አኔ ከመታ ክያቲ ፌስቡክ አሼፊ ቲክቶክ ኢሼ ላሌን ባዬን ገድ Samoona darbee tokko barreen gaddaa sappoortii na godhaa jettee gastii banattee fasaamiin tokkitti yookaan feemesiin tokkitti mana ishee hin naqne. Feemesii yookaan fasaamiin dabbaa laaluu yoo taate malee mana akkasii hin naqne. Garuu immoo obboleeyyan keenya warri dubartootaa warroonni feemesii jala deemtanii maa yoo Kadijaa kana jabeeffattan. Kadijaan kun jaalala sin qabsisiiftee sirba jaalalaa sinii sirbitee sirba sargii sinii sarbitee. Dhugaa rabbi tokkicha Kadijaan bar olmaa baay'ee simbiraan qabdu akka shamarraniittiyyu matuma kiyyarraa kaase maa yoo TikTok ishee fooloo gootan yoo guddiftanii maan rakkina qabame. Kadijaan haadha dhiiraati haadhan talaati maqaan ijoollee ishee falmataa yookaan falmattuudha.
soo kanaafuu yoo jajjabeessitanii maal rakkina qabame dhugaa Khadijaan baay'ee garaana nyaatti namni dubbachuu hin dandeenye rakkoodha yoo gadi baatee nama arrabsite malee beekamtii argachuu hin dandeessu yoo dhugaa dubbatte beekamtii argachuu hin dandeessu soo kanaafuu dirqama sobuu si barbaachisa kun amaluma keenyadha sheer laayikii godhaa hunkaan basalaa maxxachuu mattanaa